Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan kan qabannee dhufneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Obbo Kiristiyaan Taaddalaa fi Yohaannis Bu'aa Yaala'uu mana hidhaatti dhibeen itti cimuu himaatiin isaanii himan. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Kiristiyaan Taaddalaa fi miseensi mana maree naannoo Amaaraa obbo Yohaannis Bu'aa Yaala'uu mana amala sirreessaa Qaallittii keessatti dhukkubni isaanii itti cimuu maatiin isaanii BBC'tti himaniiru. Maatiin itti dhihoo maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafataman hidhamtoonni kunneen wal'aansa baqaqsanii yaaluu booda yeroo dheeraaf dhiigni isaanii dhaabachuu diduun akka isaan mudate himaniiru. Namoonni siyaasaa lamaan kunneen torbaan lama dura iyyata irra deddeebiin dhiyaateen wal'aansi baqaqsanii yaaluu akka taasifameef abukaatoon isaanii obbo Salamoon himaniiru. Wal'aansa baqaqsanii yaaluu boodas hospitaala keessa turuu qabus jedhamus sa'aatii muraasa keessatti konkolaattotaan gara mana amala sirreessaatti akka deebifaman himameera. Komishiiniin mana sirreessaa federaalaa torbee darbe wiixata muddee 7/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ibsa baaseen sirreeffamtoota mana sirreessaa Qaallittii irraa gara mana hidhaa Abbaa Saamu'eel jedhamuun beekamutti naannoo Galaanitti argamutti akka dabarsu beeksisee ture. Kana hordofees mana amala sirreessaa Qaallittii keessatti maatii gaafachuu fi tajaajilli biroo kennamaa ture akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 8 hanga 13/2017 adda citee ture jechuun ibsameera. Komishiinichi ibsa isaa keessatti torbee darbe gaafa kibxataa irraa eegalee tajaajilli adda citee ture akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 14 kan eegalu ta'uu himeera. Haa ta'u malee maatiin obbo Kiristiyaan fi obbo Yohaannis Bu'aa Yaala'uu hardhallee miidhaan galchuu fi hidhamtoota gaafachuun akka hin danda'amne yaada isaanii BBC'tti himaniiru. Abbaan alangaa obbo Yohaannisii fi obbo Kiristiyaan irratti himannaan kan bane waggaa darbe baatii bitootessaa keessa ture. Miseensota mana maree lamaaniin dabalatee namoonni biroo 50 galmee obbo Yohaannis jala kan eeramanidha. Namoota galmee kana jala jiranii labsii muddama akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumura bara 2015 irratti naannoo Amaaraatti labsamee wal qabatee to'atamanii osoo hin himatamin baatii 6 turuun kan beekamudha. Abbaa alangaa himannaa kanaa kan bane seerota yakkaa fi labsii farra shororkeessummaa eeruudhaan jedhame. Qo'attoonni hidhamtoota gama isaaniitiin waggaa darbe baatii caamsaa keessa ragaalee ittisaa isaanii fuula 12 ta'uu mana murtiitti dhiheessuun isaanii himaniiru. Oduu kana BBCdha. Kutaa magaalaa Sulultaatti hooggantoonni maqaa misoomaan mallaqa walitti qabuun dhimma dhuunfaaf oolchan adabaman. Kutaa magaalaa Sulultaatti hooggantoonni aanaa Wasarbii maqaa misoomaatiin birrii miiliyoona 3 ol uummatarraa walitti qabuun faayidaa dhuunfaaf oolchaa turan adabbii cimaa fi mallaqaan adabaman jedhame. Naannoo Oromiyaatti manni murtii olaanaa magaalaa Shaggar dhaddachi yakkaa ramaddii tokkoffaa oolmaa isaa har'aan hooggantoota kanneen adabeera. Bulchituu aanaa Wasarbii kan turte aadde Sifalatee Kabbadaa itti gaafatamaa waajjira mallaqaa kan ture obbo Ashabbir Oljiraa, itti gaafatamaa mana qopheessaa kan ture obbo Guutaa Ejeree fi itti gaafatamaa waajjira galiiwwanii kan ture obbo Gammachuu Maammoo irratti himanni dhiyaachuun kan yaadatamudha. Hooggantoonni kunneen maqaa misoomaatiin birrii miiliyoona 3,80,000 kutaalee hawaasaa fi abbootii qabeenyaa aanichaa irraa walitti qabuun akkaawuntii maqaa isaaniin baname irratti erga galchanii booda mallaqicha baasuun faayidaa dhuunfaaf oolchuu isaanii himameera. Haaluma kanaan obbo Ashabbir Oljiraa fi obbo Guutaa Ejereen to'annoo jala ooluun himanni isaan qaqqabus yakkicha hin raawwanne jechuun waakkatanii turan. Abbaan alangaa ragaa sanadaa fi kan namaas waan dhiyeesseef manni murtichaa ragaa abbaa alangaa qorachuun himatamtoonni ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan yaada murtoo kennus ragaa ittisaa dhiyeeffachuu dhabuu isaaniitiin murtoon balleessummaa irratti murtaa'eera. Miliquun kan barbaadamaa turte aadde Sifalatee Kabbadaan to'annoo jala ooluun dhaddachaaf dhiyaatteerti. Sababa isheen hin dhiyaanneef himanni ishee irratti yeroof agda citee ture itti fufuun qophaa'ee fo'amee akka ilaallamu gaafii abbaan alangaa dhiyeesseen bu'uura taasisuun beellamni qabameera. Manni murtichaa obbo Ashabbir Oljiraa fi obbo Guutaa Ejereen tokkoon isaanii adabbii cimaa waggaa 5 fi baatii 6 akkasumas birrii 5,000 akka adabaman murteesseetiin jira. Pirojektiin ijaarsa daandii baaburaa Awaash Waldiyaa Maqalee xumuruuf hojiin faayinaansii barbaadu kan hojjetu ta'uu Korporeeshiniin daandii baaburaa Itoophiyaa beeksise. Hojii gaggeessaa ittaanaan korporeeshinichaa Injiinar Geetuu Gizaa'u akka jedhanitti pirojektiin ijaarsa daandii baaburaa Awaash Waldiyaa haraa gabayaa Maqalee xumuruuf hojiin faayinaansii barbaadu hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Pirojektii ijaarsa daandii baaburaa Awaash Waldiyaa haraa gabayaa 99 akka gahees ibsanii sababa waraanaa waggoota duraatti taasifameen duubatti deebi'uu himaniiru. Yeroo ammaa haalli nageenyaa tasgabbaa'aan dhufuu isaatiin bu'uuraaleen misoomaa deebisanii ijaaruu fi daandiiwwan baaburaa xumuruuf filannoowwan faayinaansii barbaadamaa akka jiru himameera. Kabajni ayyaana waggaa qullubbii Gabreel kan bara kanaa karaa nagahaan akka raawwatamu qophiin gahaan taasifameera jedhame.
Kabajni ayyaana waggaa Qullubbii Gabreel kan bara kanaa karaa nagahaan akka raawwatamu qophiin gahaan taasifamu waajjirri poolisii godina Harargee Bahaa beeksise. Ajajaan poolisii godina Harargee Bahaa fi qindeessaan koree sirna kabaja ayyaanichaa Komishinar Naasir Muhammad akka himanitti nageenya keessummootaa biyya keessaa fi biyya alaa ayyaanicha irratti hirmaatanii mirkaneessuuf qophiin gahaan taasifamu dubbataniiru. Nageenya imaltootaa kallattii hundaan ayyaanicha irratti hirmaachuuf dhufanii mirkaneessuuf humnoota nageenyaa naannolee ollaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Akkasumas namoota dhuunfaa gocha yakkaa raawwatan to'achuu fi bakka ayyaanni itti kabajamutti haqa ariifachiisaa kennuuf buufata poolisii yeroo waajjirri abbaa alangaa fi manni murtii hundeeffameera jechuun dubbatan. Kanneen ayyaanicha irratti hirmaatan namoonni hojii seeraan alaa hojjetan yoo isaan kan qunnamu ta'e karaa lakkoofsa bilbila keenyaatiin bilbiluun akka beeksiftanii fi yakka ittisuu keessatti qooda isaanii akka bahatan jechuun Komishinar Naasir dhaamaniiru. Akkasumas ayyaanicha irratti dhiphinni tiraafikaa akka hin uumamnee fi jala bultii fi guyyaa ayyaanichaa konkolaattonni fe'umsaa gurguddoon daandii irra dhaabbachuu fi karaa sana darbuun dhorkaa akka ta'e himaniiru. Obbo Adam Faaraan Itoophiyaatti ambaasaaddara Chaayinaa Chiinhaay wajjin mari'atan. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti hoogganaa giddugala qindeessaa ijaarsa sirna dimookiraasii fi itti aanaan paartii badhaadhinnaa obbo Adam Faaraan Itoophiyaatti ambaasaaddara Chaayinaa waliin mari'atan. Marii isaaniitiin fayyadamummaa waloo walitti dhufeenya dippiloomaasii gamlamee filannoowwan investimentii babal'isuu haala danda'amu irratti bal'inaan mari'atameera. Obbo Adam Faaraan marii kanarratti michuun isaanii Chaayinaa fi Itoophiyaan kan waggoota hedduuf ture caalmatti akka cimsee itti fufuuf paartiin isaanii ciminaan akka hojjetu himaniiru. Tumsi paartii koongirensii Chaayinaa waliin qabus yeroodhaa gara yerootti guddachaa dhufuu himaniiru. Paartileen lameen leenjii fi muuxannoo wal jijjiiruu irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessuu yaadachiisanii daawwannaan yeroo dhihoo jiilli hooggansaa paartii isaanii Chaayinaatti taasisee bu'aa qabeessummaa waliigaltichaa kan ta'e mul'isa jechuun himaniiru. Fuula duraattis walitti dhufeenyi paartii fi paartii karaa leenjii fi muuxannoo wal jijjiiruun sagantaaleen jiran cimanii akka itti fufan paartiin badhaadhinnaa fedhii kan qabu ta'uu himaniiru. Itoophiyaatti ambaasaadarri Chaayinaa Chiinhaay gama isaaniitiin Itoophiyaan tumsituu tarsiimoo cimaa Chaayinaa ta'uu eeranii walitti dhufeenyi kun karaa paartii fi paartiis ta'ee michummaa mootummaan gara fooyya'ee qabutti akka guddatu mootummaan isaanii ciminaan kan hojjetu ta'uu ragaa kennaniiru. Kanaafis Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uun ishee carraa guddaa kan uumuudha jedhan. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Somaaliyaatti dooniiwwan biyyoota biroo seeraan ala qurxummii kiyyeessan saamtonni galaanarraa akka baay'atan taasise jedhame. Somaaliyaatti dooniiwwan biyyoota biroo karaa seeraan alaa ta'een bishaan Somaaliyaa irraa qurxummii qabatan saamtonni galaanarraa akka baay'ataniif sababa kan ta'u jiraattonni himaniiru. Dooniiwwan biyyoota biroo kunneen hojii qurxummii kiyyeessuu kiyyeessitoonni Somaaliyaa hojjetan danqaa hordofee kiyyeessitoonni Somaaliyaa kunneen hojii doonii saamuutti akka bobba'an taasiseera jedhame. Saamtonni galaanarraa Somaaliyaa kunneen magaalaa bulchiinsa Jubbaalaandi kan taate Haruutaa Barchuudaa kan jedhamtu keessatti giddugala taasifachuun kan eeramedha. Saamtonni kunneen dooniiwwan meeshaa fi boba'aa geejjibaa kan irratti xiyyeeffatu hordofee dooniiwwan kunneen daandii imalaa jijjiiruuf dirqamaniiru. Biyyoonni Somaaliyaa qurxummii kiyyeessaa turan amma garuu faallaa saamichaa irratti bobba'aniiru. Dooniiwwan kunneen meeshaa waraanaa hidhachuun doonii xixiqqoo saffisa imala isaanii dooniiwwan daldalaa galaanarraa imalan kan saaman ta'uu aangawoonni Somaaliyaa simaatiin jiru. Baankiin addunyaa ibsa baaseen saamtonni kunneen bara 2005 hanga bara 2012 keessatti doolaara Ameerikaa birrii miiliyoona 339 fi 423 argachuu beeksisanii turan. Naayijeeriyaatti qoodinsa nyaataa irratti rakkoo uumameen namoonni 22 du'uun himame. Naayijeeriyaatti kibba baha magaalaa Okjaatti qoodinsa nyaata bilisaa irratti wal dhibdee fi dhidhiittaa raawwatameen lakkoofsi namoota du'anii 22 gahuu poolisiin naannichaa beeksiseera. Naayijeeriyaatti ji'oottan 18 darban keessa qaala'insi jireenyaa haalaan kan dabale ta'uus ni himama. Torban kana keessa qofa yeroo nyaanni tolaan dhihaatu namoonni du'uun isaanii yeroo sadaffaaf kan mirkanaa'e jedhame. Qoodinsi nyaata bilisaa kun ayyaana qillee sababeeffachuun sanbata darbe kan taasifame ta'uu himameera. Ruuzii fi zayitaa argachuuf ariitiidhaan namoonni hedduu walirra dhaabbatanii kan wal ajjeesan ta'uus himama. Guyyaadhuma kana haaluma wal fakkaatuun waldaa kaatolikii magaalaa guddoo Naayijeeriyaa Abuujaa keessatti mudateen namoonni 10 du'aniiru. Jalqaba torbee darbee gaafa guyyaa roobis magaalaa Ibaadaan keessatti sagantaa agarsiisa ayyaana qillee irratti daa'imman 35 du'anii namoonni 6 immoo hospitaala seenuu poolisiin biyyattii beeksiseera. Poolisiin lubbuun namoota akka tasaatti badu akka dhaabbatuuf hojjettoonni gargaarsaa fi hojii tola ooltummaa gaggeessan dura aanga'ootni akka beeksisan himaniiru. Sababa kanaan manguddoonni illee miidhamuu fi daa'imman 4 du'uu poolisiin beeksiseera. Amnesty International ibsa baaseen taatee kana hordofuun
Mootummaan pirezidaantii Boolaa Tinuubuu beela bal'aa, hojii dhabdummaa olaanaa fi qaala'insa jireenyaa olaanaa biyyattii keessatti mul'atu hatattamaan furuuf dursa kennuu qaba jedhaniiru. Naayijeeriyaa keessatti baasii nyaataa fi geejjibaa ji'oota 18 darban qofa keessatti dachaa 3 dabalee wal qabate qaala'insi jireenyaa addunyaa fi tarkaanfiiwwan mootummaan akka deeggarsa boba'aa dhaabuun haala kana kan hammeesse ta'uu dubbatameera. Pirezidaantii Boolaa Tinuubuu akka jedhanitti yeroo gammachuu fi ayyaana akkana lammiileen keenya haala gaddisiisaa kanaan namoota jaallatan dhabaniif guddaa gaddina akka jajjabina argataniifis ni hawwina jechuun dubbataniiru. Mootummoonni naannolee fi poolisiin bakkeewwan namoonni walitti qabamanitti tarkaanfiiwwan to'annoo cimaa akka hojiirra oolchanis gaafataniiru. Namoota lubbuun isaanii dhaban yaadachuuf qophiiwwan bashannanaa mootummaan isaanii karoorfate akka haqan ajaja dabarsaniiru. Torbee darbee Ibaadaan keessatti taateen mudates kanumaan kan wal fakkaatu yommuu ta'u, sagantaa bashannanaa san irratti qopheessitoonni nyaanni bilisaa akka raabsamu ibsuu isaaniitiin mankumni 5 ol bakka sanatti argamanii turan. Wayita qopheessitoonni nyaata hiruu jalqabanitti walirra dhaabbachuudhaan daa'imman 35 battalumatti du'anii kanneen hafan muraasan ammoo gara hospitaalaatti geeffamaniiru jedhama. Naayijeeriyaan rakkoo dinagdee dhaloota keessatti isa hamaa jedhamee wal'aansoo qabaa kan jirtu yommuu ta'u, sababii kanaaf jecha sagantaa qoodinsa nyaataa namoomaa harka qalleeyyii kana irratti irra deddeebiin namoonni hedduun lubbuu isaanii dhabaatii jiru. Oduu biraatiin haleellaa Israa'el Gaazaatti raawwatteen daa'imman hedduun ajjeefamuu aangawoonni himan. Haleellaa waraana Israa'eliin raawwatameen daa'imman dabalatee yoo xiqqaate namoonni 28 du'uu isaanii ejensiin ittisa siivilii Gaazaa beeksiseera. Manni barumsaa maatii buqqaaniif dawoo buufataa ta'uun tajaajilaa jiru dhaabbilee rukutaman keessaa tokko ta'uu fi dhuma torbee darbee daa'imman 4 dabalatee namoonni 8 achitti ajjeefamuun ni yaadachiisaniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Israa'el haleellaa hospitaala kaaba Gaazaa irratti raawwataa jirtu akka dhaabdus waamicha dhiyeessaniiru. Israa'el wiirtuun ajajaa Hamaas mooraa mana barumsaa Muusaa bin Nusaayir magaalaa Gaazaa keessatti akka buufatee ture himatee haleellaa hospitaalicha irratti raawwatame ilaalchisee yaada kennee jira. Waraanni Israa'el dhaabbilee shororkeessummaa irratti humnaa fi ciccoominaan akka socho'u himeera. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom haleellaa naannoo hospitaala Gaazaatti raawwatamu akka dhaabbatuu fi dhukkubsattootaa fi hojjettoota fayyaaf eegumsi akka godhamus waamicha dhiyeesseera. Waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti ji'oota 14f tureen lammiileen Filisxeem 45,000 ol ajjeefamuun himameera. Jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun ammaaf qabanne kan hangammaatti dhageeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatooma.